بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كأن كدقدمي في سديس أو ويسير رسول ربي عليه الصلاة والسلام لالجسه درسي دبركيستي واي دولا بدري قليت الره حقتك دبني أكربين قدان زمان ديرا أبسان من جد بودا ربين لولا هيمه نمني لولا كان نفتي فدته لنجلي حقتك فدته لولا سر ربين واجبا قده لولا سواجب قد ربين وان هدو ولتي آنسي جئما شعبانا سنكيس لولا واجب قد صوم واجب قد زكاة واجب قد واسديه ربين قدان أمة مسلمة لاليه تنتله سدينو جباتني أكاتا ربين قدان الرابر بعدون قوتني دفني سدينو يتهجتن قرمات ربين قدان قد سنتي بالكاوان أتشراغا كأتشين دورا وري قريش كرا جيجيب نساني كرا كان دبره رسول عليه الصلاة والسلام جيجيب كان هيكت اوف ديماني انجو في انكت جيجيب نجلا به دبره جنة ديبي غاف جيجيب نسوان غالا كوما توكوتا هيف ملقني إيسا كيسا جيروس كرا دينار دهبا كوما شنتمتي قيافمو ملقا غوردا كان يرو سموتمان إسلاما هارون أم إجارمته تقلي تكلين قمنه تنمني تكلين من دان فرأني نمو في سبيل الله هجتو موتمان سن ملقات هجمتي قياسا مالي يروسا نمني كم ملقا درانيسان دلوتان هورتانيك أبان هنديو قريشتو إرادي كيسا كاسي yoo silaa geejjiba deemu kana qabatan horii ifiisan haga tokko argatan jechuu duula kana duraarraa keessatti duula sariyatu nakhlata jenne ka geejjiba qureesh qabatanii adhanii ka fidan san guddoorraa fayyadatti sahaaban kalamataa kun jalaa baafate deebiisaatiif qophaa'u rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jenne kanaaf ammoo dooyaa nama lama biyya shaamitti kaleessanii achi kaayanii deebii geejjiba kanaa qajeelatti oduu guutuu argatanii sanirratti geejjiba kana qabatuuf socho'an namni geejjiba kana eegdoon isaa waraanni tiksu nama 40 namni ammoo geejjiba kanaan deematu hoggaana beekamaa qureesh abu sufyaan رسول عليه الصلاة والسلام نما بربادين جيجيبا كناف ديمنا نكاسا جدي وسو نمني أكا غاريتين قبائين كأن نمني باين انديمني نما ديب سديه في غرا قد أفوري توجي انديمي نمون نكون لولاف نمون قبوف نما ديب سديه geejjiba namni 40 eegu lola guddaan barbaachisu sanumaaf qophaa'inamu garuu yeroo isaan achitti kalaayan dooyan islaamaa haaroonni oduu haaraa fidde oduun haarenni isiin fidde sun akka warri geejjibaa sun miliqee dabre kana mudhaqqabuu eeganaan dandeenye akka ammoo qureesh duula dhufte oduu tana lamaantu bakka takkaa rasuula rabbitti dhufe alayhi salaatu wassalaam oduun tun lachuu waan nama rifachiisaa yeroo sanitti geejjibni isaan yeroo hagas keetuuf qopheessanii fi eega'aa jiran jala bahee dabruun waan nama rifachiisa duulli ammoo guddaan isaan hin qophaa'aniif tokko dhufee nama qabatuunis waan nama rifachiisa kanarraa kaka'e
ummanni sahaabtota muslimni lolan barbaanne lolaaf namuun qophoof namuu maal jedhan sila akka gaariitti hidhannoo gaarii hidhannee obbolowwan keenya hunda baafne lolaaf qophoofne irra nuu gaarii yaa ergamaa rabbii lolaaf hin qophoofne warruma geejjibaa kana ariineetuma faana buunee dhaqqabnee akka irraa waa fudhannu haa taanu jedhu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam laalanii akka geejjiba dabre san dhaqqabuu hin dandeenye argan eega warra san dhaqqabuu hin dandeenye ama dubbiin ima deebi'uu fi lola lolu lamaanuma kana yookaan waraana guddicha Qureesh ka achii dhufaa jiru kana fuula keessa deemaniituma lolu yookaan jalaa deebi'u lubbuun ilma namaa ama jalaa deebi'u kanarra jaalatti garuu jalaa deebi'uun kun guddoo kabajaa muslimaa miidha waraanni naannoo isaanii duulli guddaan hagana kun dhufe osoo isaan waraanni isaanii ala jiru waraanni isaanii jalaa baqatee gandaggale achi taa'anii biyya gosoota keessa deemanii guddoo kabajaa islaamaa miidha loluuni dhabuun lammata ammallee yoo fedhe warri kun nu baqatan jedhee haga madiina jala dhufun mala tullee rakkoo tokko kabiraati kana lamaan waan wanni kun lamaan jirtuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam murteeffatan Qureesh fuula keessa deemanii loluuni garuuga rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dura taa'aa diktaatoraa miti nama murtii if callaa murteeffate nama kaan dirqama jedhee namarra kaayuu miti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nama hundaa'uu mirga isaa eegu waraana walin yaame waraana keessaa warroota hoggaantotaa walin yaame waliin mari'atanii waan jiraa hundaa itti himen oduun hundaa gallaan amma wal mari'atan ta'anii milkiin duraa tarkaanfin milkii ta duraa mari waraanni tokko ka milkaa'u sifa waraanni badiri ka sahaaba'aaf rasuula rabbii wajjin jiru sun sifa isaan keessatti argamte qabaatu waraanni tokko addunyaa gubbaxama milkaa'uuf waraanni tokko immoo addunyaa gubba cabuuf haala takka akkaataa waraanni Qureesh keessa jiru sanirraa wanni tokko keessatti argamu Qureesh yeroo duraa baaftu nama dirqiin baafte jedhe eegasii geejjibni keessan nagayaan bahe jedhee Abii Sufyaan waraqaa itti erginaan namni isaanii baay'een haa deebinuu jedhe dura ta'an isaanii Abii Jahl nam tokkolleen hin deebu jedhee dide waraanni 300 ka jalaa cabee bade Akhnas ibn Qays waraana fudhatee ka biraa deeme gosa fi waraana walin mari'anne jechuudha hoggaanuma qofattu ajaja baasa namuu kun sodomaaf jala deemaa kun waan biraa ka ta'u dhabeetuma jala deeme jechuudha ka rasuulahu ammoo alayhi salaatu wassalaam mari'iin anattu rasuula rabbiiti waxyii rabbiin na dhufa rabbii guddan naa sirreessa jedhee rasuulli rabbi sallallahu alayhi wasallam sahaabaa waan tokko illee ittiin dirqu amma waraana kanaan lollamoo kana taanaan dirqamni rabbi hin jiru yoo fedhan dhiisanii galuu danda'an yoo fedhan loluu danda'an maaluma dha'u malee tun amma dirqama rabbiitiin bakka dirqamni rabbii jirutti wal mari'atuu hin barbaachisu in salaan namoon salaan nama waliin mari'atu dirqama rabbi jira tana bakka dirqamni rabbi hin jirretti ammoo wal mari'atuu barbaachisa nama marii keessatti Abubakar Siddiqtu dubbate dura maal jedhe yaa rasuula rabbii Qureesh ta hagana nu kalooyte duula baaftee dhufte
jalaa baqanneen gallu halolluuni jedhe rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam gammadan abubakar siddiq taa'ee umartu ka'ee dubbate ammallee umar dubbatee jechuma abubakar kana deeggare amma aadatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jara kana lamaaniin bakka baay'etti waan jedhan yoo isin lamaan waan tokkorratti walii galtan yaada keessanii fudhadha jedhan yeroo baay'ee jedhan san rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam garuu bakka sanitti yaada isaanii qofaan fudhan kanadha mala jedhan ammallee warra kaanii sadaffaa miqdaad ibnu camrittu ka'ee dubbate dubbii bareedduu qiyaasa malee bareedduu dubbate dubbii inni guyyaa san dubbate abdullaahi ibnu mas'uud eegasii dubbii tanarraa ummataa odeessee maal jedhe dubbii guyyaa san miqdaad rasuula rabbiitiin jedhe san osoo abbaa dubbii sanii tahee waan adunyaa qabu hundaanarraa fudhatanii nama dubbii san guyyaa san dubbate na godhanii adunyaarra jaaladha jedhe maal jedhame miqdaad yaa rasuula allah yaa ergamaa rabbi imdi limaa araaka allah waan rabbiin si garsiisetti hojjedhu deem jedheen fanaxnu macaka nusi wajjiin jirra wallaahi rabbi kakadhe laa naquulu hin jennu laka siin كما قالت بنو إسرائيل لموسى أكا بنين إسرائيل موسى أنجت سين جن جدين ثم الجدن فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون سيف ربين كان كديمي لولا نؤسست سين إيغنا جد ور بني إسرائيل نبي موسى سيف ربي ديما لولا eega sinut as deebi'aa asitti henne isin eegnaa jedhaniin nu maal jenna jedhen walaakin ammoo idhab anta warabbuka faqaatila siif rabbiin kanke deemaa lolaa jedhen innaa macakumaa muqaatiluun nulleen isin wajjiin lolla fawalladii bacataka bilhaqqi rabbii dhuga'aan si ergatti kakadhe low sirta binaa ilaa barki lgimaad osoo barkalgimaad nu geessite barkalgimaad jechuu yeroo sanitti jecha lafarraa ta irra fagootti dhimma bahamu tokko barkalgimaad amma biyyi kiyyaa fakkeenyaaf biyyiteena illibir jedhama naannoo tokko tokko illibir bu'i jechuun fakkeenyaaf bakka irra haga namni beekurraa ta irra fagoo jechuu barkalgimaad jedha afaan arabaa akkas osoo barkalgimaad nu geessite lajaaladnaa macaka si wajjiin deemnee lolla jedheen tana jennaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam gammadan qiyaasa malee gammadanii du'aayii godhaniif miqdaadhi sadeentun dubbatan amma dubbiin silaan hafne garuu rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ammallee dubbiin hiine dubbiin nama hoggaanatidha sila dubbiin hin hidhamne mee mala kennadha ammallee jedhan dubbiin banuma qabdu maaliif akkana jedhan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jarri tun sadeenuu muhaajirtoota eenyu tafere warri ansaaraa sila yaadan kennan waraanni harki guddaanis isaan nama 231 isaan kun ammoo 86 waraanni harki guddaan isaan ammallee waliigaltee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa caqabaa keessatti walgayanii nama 75 wajjiin waliigaltee isaan addaan barreeffatan san keessa rasuula rabbii ni tiksina madiinatti jecha keessa jira malee madiinaa alatti jechuun keessa hin jirtu amma kun madiinarraa ala deemnee si wajjiin lollaa waliigaltee san keessa hin jirtu rasuulli rabbi ammoo alayhi salaatu wassalaam in beekan akka isaan dhugaan itti amananii osoo rasuulli rabbii waan fedhe hojjedhaa jedhin akka isaan deemanii hojjetan in beekan rasuulli rabbi garuu sanii wajjiin mirga isaanii dhiibuun barbaadne maal barbaadan fedhii ifiitiin isaanummaa murteeffatanii haa jedhani maal jedhan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam ashiiruu calayya ayyuha annaas
أبو ملكنا كنا ملك الندى جماعة ملك الندى تنا رسول ربي تديبنان صحابتك أنصارتك بكما كوياسا على بائس أنصارات ديم سعد بن معاذ بالدين قلتف يوس مال جدين والله لكأنك تريدنا يا رسول الله يا أرقم ربي نبانتني يدين دبيتنا ونسن تددي بتنيف نور أنصارا بانتني يا رسول ربي يدين رسول ربي لين ران أكسنين أجل إيج لين بانا يوس إيجا دبتي نلا إخواني مرمي ورانا قريش كيسي جوتاك سنجيتو لالا كون كان همتي كون كان الرفسي كون كإنها فجأة درك إن باسني مقابل ليسني كجلابك أدي دي بقى جدوك رقبني حقم تك والنبي في ركون كيسي جرتي ورانا كان أمو استيبي علالا مال جدين سعد بن معاذ عرشي ربي بيانو دوسوتشو تسني أمبيك تاني مال جدين فقد آمنا بك رقان ستي آمنا يا أرقم ربي فصدقناك سدوق إيسيني وشهدنا رقاباني أنما جئت به هو الحق وأن تلفتين هندو رقاته رقاباني يدين وأعطيناك على ذلك عهودنا سنرتب الله مسير رافوني مواثيقنا على السمع والطاعة سيشاقفاني أججكا كيف الناس فانا ديم الركي فامض يا رسول الله دم جد يا إرقام ربي لما أردت وانفيتت ودور الدم جد فوالذي بعثك بالحق ربي لقى أنسي أرقتك كتلي لو استعرضت بنا هذا البحر وصوبهركنا نسنت فخدته سنت لخدناه معك سوى الجين سنين قرمنا أوف تمالف بشانون هلاك تكنون جنة جدين ما تخلف منا رجل واحد نمني تكلين كبودة سرها فنما كينا نقرت يدين وما نكره إن جبن نجد أن تلقي بنا عدونا غدا بر دينك إن والنقل نمسيسلو لأنه سينسسو نجبن نجدين إنا نتي لصبر في الحرب لولا كي ست أبسد إيراك أم نجد صدق في اللقاء بك والقاء نتي لقادوا بالنجد ولعل الله رب يريك منا ما تقر به عينك ربي وان سيقمت شيسا نرى سيقرسي ثم لا يدي فسر بنا على بركة الله بركة رب الرد من دم يا أرقم ربي روايان بلا اتدبلتي مالجد فذ عن حيث شئت قم فيتين وندين قم فيت فعدوشو وسل حبل من شئت هذا نما فيتي متنسي نما فيتين هرير هيدا أدوشو واقطع حبل من شئت هذا نما فيتي كتي نما فيتين هرير كتدوشو وخذ من أموالنا ما شئت هريك نرى وان هجا فيتي فدد وأعطنا ما شئت وانا قفيت مرة نوكت وما أخذته منا كان أحب إلينا مما تركت هريك نرى وان أتفل أتت نبرت الرجال كما وانا تنود يو أتوان الرافلت الرجال يو أتنود افتري وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك أمر كذا أمر من هنتي فأنا دئتي يا إخواني مي أنصار الرابك كبو إيبي فكان دبتي رضي الله عنه وأرضاه يس رسول ربي عليه الصلاة والسلام قمدني والكأن يوس مال جدا سيروا على بركة الله سيروا وأبشروا فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم نجايان ديما نسوتشوسا إلى الرسول ربي عليه الصلاة والسلام والله ربي قدان ورانا لمانيرا جرى لمانيرا تقبل لمن الرافود
tokko milkoofnee gallaa hundeema jedhan yookan geejjiba san qabannee sanii horii milkaa'u yookan lolatti warra kana cabsinee sanii milkaa'u rabbi ballama jara lamaan keessaa tokko si milkeessanaan jedhee ballama irraa fuudhe milkoofnee gallaa saniin gammadaa jedhan allahu akbar allahu akbar akkasitti waraanni ajajni baafame gammachuu qalbii nama tokko hundi isaanii murtii sanirra gayanii osoo nama tokko irratti dhiibban hin godhamin socho'e waraanni yeroo waraanni socho'e bakka badri amma jedhamtu tana eela bishaaniiti amma magaalaa xiqqoo achi dhufe waraanni yoo waraanni dhufe waraanni qubate rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam isaaf abii bakri fudhatanii lamaan isaanii dooyaa bahan hoggaana jechuun nama akkanaa kana rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam lafti lafa lolaati waraanni diinaa bahee naannoo kana jiraan beekta sanii wajjiin nama tokko qofaa fudhatanii dooyaa deeman dooyaa deemanii osoo deeman waraanni qubate beeka zamana keenya kana wal bira qabaa laala ikhwaani bar zamana dharaati namnummaan hoggaanaa gugurdaan hoggaanummaan xixiqqaa waraana dura taa'uun socho'a bar kun dura taa'aa ummataati dura taa'aa amanti'iiti dura taa'uma waan hundaati sanii wajjiin dooyaa ifii deeman oduu warra kana barbaaduu ifii deeman dooyaa deeme jechuun barigaa du'a qarree du'arra deemu jechuu osoo deeman jaarsa maanguddoo tokko argan jaarsa kaan bira ta'anii odeeffatan maal jedhaniin oduu maal qabdaa oduu maal na gaafattan jedhe muhammadiif waraana isarraa oduu maal qabda qureeshiif waraana isirraa hoo oduu maal qabdaa jedhaniin amma lachuu gaafatan akka inni shakkine yoo qureeshirraa sila oduu maal qabda jedhanii in shakkam lachuu gaafatan jaarsi hayyu angudichi maal jedheen osoo an oduu qabu isiniin himneen dura isin dura eenyummaa keessan naa himaa isin eenyu maal jedheen os maal jedhaniin dura oduu nu himi boodarra si himnaa jedhaniin jennaan oduun qaba jedhe oduun an qabu jedhe waan dhagaye jedhe akka muhammad guyyaa akkanaa madiinarraa bahe yoo namtichi natti hime sun ka dhugaa himu taate jechan dhagaysu yoo ka dhugaa tahu taate ardha waraanni isaa bakka akkanaa jira jedhe waan ajaa'ibaa eessi hime bar bakka waraanni muslimaa amma jiru hime bara yaa booga hayyu waraanoo sin jedha bar dubbiin dubbii xiqqoo miti laalmi manguddichi kun hayyu amma kun taa'ee lafa tan akka gaariitti beeka waraanni guyyaa akkanaa bakka sanii ka'e ardha yoo namni guyyaa san ka'uu isaa naa hime sun dhugaa hime waraanni sun ardha bakka akkanaa jira bakki inni hime sun bakka waraanni muslimaa amma jiru qureeshilleen guyyaa akkanaa makka asochoote naan jedhani yoo kanaa hime sun ka dhugaa himu taate waraanni isii amma bakka akkanaa jira rasuulli amma alayhi salaatu wasalaam beekamoo eega tana dhugaa hime taallee dhuguma himaa jaarsi jabaa amma dubbii haganuma dhaabanii ani isinii hime isin hoo maal jedheen eenyu isin eessarraa jedheen nu bishaanirraa jedhaniin biraa deeman bishaan kun kam jedhe bishaan iraaq baantan moo bishaan abaluu baantan moo bishaan abaluu baantan osoo inni bishaan abaluu baantan in biraa dabran namni hunduu bishaanumarraa uumameen gama waraanaas deebi'an amma oduun haga tokko argamte waraanni qureesh qiyaasaan lafa fagoon tahin naannoo kana jira maal godhe amma rasuulli rabbi alayhi salaatu as deebi'ee nama sadi jajjaba waraana keessaa baasan sadeen kudheen علي بن أبي طالب زبير بن عوام سعد بن أبي وقاص سدين ثاني باسين ورانا هكذا تقدم لني ساقلي دويا دي مالني وركم دويا هه إيه صدفان
bakka eela badrii kana dhufan yeroo san waraanni muslima eela badrii hin geenne eela badrii kana dhufnaan ijoollee lama jara lama dardara ta bishaan waraabbattu argan jara lamii qabanii fidan finnaan yeroo isaan dhufan rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam salaata keessa jiran ummata jara fidde tanarratti namuu hunduu yaa'ee jara odeeffatan isin garamii dhuftan makkaa dhuftan maaltu isin ergate waraana qureeshin nu ergate maaliif isin ergatan bishaan beeytaan waraabnuun jedhan kijibdan jedhanii amma dhaanan abii sufyaan tun ergaten jettani geejjibni kun eessa jira qalbii geejjiba jaalataa miti namni horii guddaa san abii sufyaantu amma dhufee naannoo kana jira kana barbaadaami namni kana godha nama qalbiin kan achi harkisan jarri akka hamaa dhaanamanii dhugaa abii sufyaan tun ergatee jedhama kijiban rasuuli rabbi alayhi salaatu wasallam salaata keessa jira yeroo salaata irraa bahan as deebi'ee jara sanaa yaamaa jedhanii jara dhufanii teechisanii ummataan maal jedhan yoo isaan dhugaa isinit himan in dhaantan yeroo isaan isinit kijiban kabajjan irraa cal'iftanii lakkiftanii ni jedhen jara gaafatee dhugaa naa himaa maal isin jennaan nu beektaa qureeshii waraana qureesh wajjin jirraa waraana qureesh nu ergate akkanaa waraanni qureesh eessa jiraa jedhee gaafatanii tulluu tana duuba jira jedhe bakka jaarsi hime taanuma tulluu mul'attu tana duuba san waraanni achi qubatee jiraa jedhe hagam takka jennaan hedduu jedhe lakkoofsan hoo nama hagam jedhee gaafate hin beeknu jedhanii lakkoofsa hagam haya gaala hagam guyyaarraa qalatee nyaataa waraanni kun guyyaa garii gaala 9 guyyaa garii gaala 10 sinqiin zamana sanii gaala san gaalli kun waan laafaa waan fa'aan nama dhibnitu waan miila fiitiin deemu gaala 100 yoo oofatte guyyatti keessaa tokkoo gorratte jechuun akkuma laafatti sinqii guddoo sii ta'uu danda'a jechuudha yeroo dheertuuf guyyaa tokko 10 gorra'an guyyaa tokko 9 gorra'atanii jedhe yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam lakkoofsi isaanii 900 irraa haga 1000 jedhe aadaa arabatti nama 100 gaala tokko gorra'aniif kudharree gaala 10 maami gaala 100 maami gaalli 10 irra nama 1000 maami gaala 9 gaafte nama 900 mi jidduu mitara jira jechuun namni gaafate eenyu fa'attu duula kana keessa jiraa warroota bebbeekamaa maanguddoo bebbeekamtu qureeshirraa namni duula kana keessa jiru eenyu fa'a jedhee gaafata rasuul rabbi quban qaban namni tokkollee irraa hafun jedhanii mee maqaa naa himaa eenyu fa'a jedheen cutba wa shayba جرى لمان أبو لوني عتبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة أبو البختري بن هشام حكيم بن حزام نوفل بن خويلي حارث بن عامر طعيمة بن عدي نضر بن الحارث زمعة بن الأسود أبو الجهل بن هشام أمية بن خلف وان سلاما قدو قريش تهيجرا هند مكات لك سبحان الله نمو أجبيتم كندوا لكم جدا نمو تقولين رانا فين يوسف رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدا هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها أبو مكان جرى في بقى فتاة سندورة تكونوا مكة سندورة أرض نوني مكة تكون أفني لكن جبتوا مكان رفتي يوسف موراني قبعي بولي يرو وراني بولي قلقلوف تيمتي وراني بولي yeroo waraanni bulee halkan san rabbiin guddaan rooba roobse rooba kana gama islaama muslimaa kanatti rooba qal'aa bareedaa qabbana hin qabne oo'a hin qabne dhoqqee hin qabne bubbee hin qabne akkanaa kanatti roobse rooba kanaan rabbiin qalbii isaanii qabbaneesse nafa dhiqatanii qulqulleeffatanii ganama sudii salaatanii kanamuu nashaaxa akkam qabu gama ammoo kaafiraa san dhuqqeef bubbeetti kaase roobni akka badaa dha'ee dhoqqee lafa godhee socho'uu dadhaban
ganama geennan egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam galgala saniin bakka isaan qubatan san achirraa socho'anii eela badrii eela hedduu jira badriin kun eela hedduu eela gamana aanurra dhufanii qubatan eela hedduutu achirraa achi gara qureeshan waraanni qureesh jiruurraa fakkeenyaaf isaan jidduu eela bira jira ka bishaan irraa dhugan ka rasuulli qubatee waraana asi qubadhaa waraanni hiikkate hayyuun tokko ka waa'ee waraanaa haalan beeku ansaara Hubaab ibn al-Mundhir jedhama maqaan isaati rasuula rabbitti dhufe yaa ergamaa rabbii bakki amma nu qubanne tun ajaja rabbiin guddaan nu ammaree bakka akkasii qubadhaa bakka kanaa qubadhaa nuun jedhe kanamuu irra dabruu hin dandeenye moo wama isin ifii mala dhawattan jedhee gaafate lakkii maluma kiyya malee wanni rabbiin guddaan san ajajee bakka kanaa qubadhaa naan jedhe hin jiru jedhen yoo akkas taate bakki nu qubanne tun bakka gaarii hin jedhen maal haa taanuree jennaan eela kana hundarra dabarree eela gama qureesh achi aanu san haa qubannu jedhe diree lolaatiif bakka san turra gaarii takka eelotii duuba keennaa kana hundayyuu dhaga'an haa tinfinee hiinuu jedhe akka nama dhuguu hin dandeenye lama eela keenne san ammoo naanniga biratti guddaa ijaarannee naanniga san bishaan guutannee akka waraanni suuta osuma lola keessa jiru dhuguu danda'u haa godhannu jedhe qureesh maraa bishaan irraa hiinee akka nu akka gaarii bishaan dhuguu dandeenyu haa taanu jedhe jaalame ikhwaanii namni sahaabtichi kun Hubaab ra'yii mala kennuufii jiru kun ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam ka waxyii rabbiitti dhufe isa kana sahaaban rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam akka inni ergamaa rabbii ta'e inni gabricha rabbii ta'e gama kan immoo ilma namaa ta'e qajeela beekan kanaafuu hin gabbaran kanaafuu yaada ifii kennatan akka namni yaada ifii kennatutti yaada ifii kennatan hoggaanota zamana kanaa kana fakkeenyaaf yoo namni guddaan tokko dura ta'an dhaabaa fakkeenyaaf waan tokko sirree murteesse eenyuttuu yaada kennachuu mirga sanuu qaba ka inni ergamaa rabbiitu hin ta'in barka inni nama akka kan kee dogoggoru yoo sirraa dogoggoruu baate akkuma nama kan kee dogoggoru sanii wajjiin namni mirga kennatuu qabu eenyu jira yaalamee zamana sanitti zamana bara zamana diktaatoraa zamana mirguu jiruu miti beeka zamana sana zamana sanitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam waraana ifiitii hayyama akka isaan obbolummaan qalbii qulqulluun sodaata akkaan malitti dhufanii yaada ifii kennatan namni kun waraana dhufee yaada ifii rasuula rabbitti kennate bakki nu qubanne tun gaariin jedhen dhugaa jette jedhanii rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaada saasan irraa fudhate dhugaa jedhen laqad asharta birra'yi yaada bareedaa kennatte jedhe waraana ammare ka'aa jedhe waraana asirraa sochoosanii gama kaan qubsiisan eelas akka inni baanu hundayyuu dhagaan hidhanii akka fuulduratti namni biyyaa warri biyyaa akka lafa qotachuu danda'a akka gumara keessaa guuranii ammatti ammoo qureesh irraa fayyadachuu hin dandeettu qureesh yeroo ta'e eela qottu hin qabdu akkasitti waraanni muslimaa qubate sirreessanii akkasuma ammallee waraana jidduutti tulluu diqqoo takka jira tulluu san gubbatti waaba tokko diqqoo ijaaranii achi keessa qubsiisan rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam bakki tun bakka ol fuudhamtu if jalatti akka gaariitti waan hunda arguu dandeetta waan gara biraatti dhufe ka duubaa dhufe hunda yoo gaariitti arguu dandeetta achi qubsiisan hoggaana akkasitti gaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam halkan san galgala waan kana hagana hojjetanii halkan san dirree borganama lolli irratti argamuu jiraatu kana keessa bahanii warroota abboota muraasaa hundayyuuf jala qabatanii warroota durata hoggaanowwan waraana yaamanii dirree garsiisan ati as dhaabatta ati akkana dhaabatta bakka addaan kennaniif galgalaan bakka bor lolli irratti argamuu jiraatu
dirree san dhaqanii barsiisan takka lafa beekan takkatti namni akka gaariitti loluu danda'a lammata ammallee waan himan bakka ummanni kaafiraa sun bor itti du'uu hedu hundaa rasuuli rabbii alayhi salaatu wasalaam galgala san himan abalu bor asit du'uu heda abalu bor asit du'uu heda abalu bor asit du'uu heda nama 70 hoggaanuwwan gugurdoo qureessan irraa achi dhaabatanii dubbatan laa hawla walaa quwwata illaa billah mee ikhwaanii waraanni tokko namni dubbatu jiru ergamaa rabbiiti waxyii rabbiitiin dubbata ma yantiqu ani ilhawa in huwa illaa waxyu yuuxa allamahu shadiidu lquwa waxyii rabbii waan inni dubbachuu jiru gammachuu hagam geettu takkattu nama dhagayama yoo bor warroonni gugurdaan ati maqaasaa dhagayaa turtu sun hunduu abalu bor achi du'a abalu bor asee tana meetiin isaa sitti kufa abalu asi kufa abalu asi kufa yoo siin jedhan hagam takka gammachuun si dhagayamtime dhibbarraa dhibba ka atitti amantu dhugumaan jarri tun bor achi du'u waraanni sun garamti injifamaa ta'an garamitti cabuu danda'a waraanni akkasii sun waraana cabuu maltu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam hagas gammachiise ka namuu hagam gammade namuu hagam gammade halkan san waraanni qureeshis achirraa as kalaaye namuu ilaa wal arge gamanaa gamasitti rabbiin guddaan galgala san maal godhe maraa lakkoofsa isaaniitii gadiin isaan garsiise qureeshis nama 100 seete abii jahli jedhe akalatu juzuur jedhe akalatu juzuur jechuun nama gaalli tokko quubsuu jedhe waraanni adha nu dura dhaabatu waraana gaalli tokko foon gaala tokko quubsan jechuun nama 100 jechuun akkasitti fakkaate muslimas sahaabtichi tokko maal jedhe laalee kaafira kan akkana daawwadhe gaafadhe jedhe saahibtichi kiyya ka muslima kana bira jiru gaafadhe aboo nama 70 jarri tun 70 seetaa jedhee gaafadhe jedhe laalee aboo 70 miti 100 naan jedhe laale nama mislaadha nu nama 300 nama 70 moo 100tti eega shakkine sodaa maaltu jira de sodaan takka hin jirtu rabbi maal barbaade akka lolli kun argamu qureesh odoo silaa waraanni kun guddaa tahuu hedde beeytee silaan baqatti akka isiin hin baqanne ka isii waraana xiqqaa nama 100 nama 1,000 ittee dhuftu kana godhe rabbi sahaaballee akka isaan hin sodaan isin nama 300 isaan nama 70 moo 100 rabbi akkas qalbii isaanii keessatti fakkeesse quraanuma keessatti rabbiin guddaan dubbate halkan san silaa waraanni wal dura bule lolaa kalaaye du'aa dhihaatte halkan namni rafoo taate waan ajabatu argame rabbii guddattu nu maal jedhe إذ يغشيكم النعاس أمنة منه هل كان سن هريبة أجابا تقوت أمتك أبتين ربي مقاتي مقرنين دفتين من بيهنت نمبو اي نمو كورسيتو مك أجيل الرفي نمو نمو توكو قفت الرفين هل كان سن جدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام رسول ربي هل كان سن الرفي رابط تابولا ربي شيء هذا تابولا هل كان جمعة برمت أكو تربة رمضان وقال ميسو هل كان جماعتاتي برجو يا جمعة يلو الأرقامي ما الجد أنيقا رسول ربي عليه الصلاة والسلام كانت أبولا ربي فيه صلاة أبولا ربي فيه وروات أبولا وراني هريبة أجباتك ربي قدان اتبوسي رفسي ما القول إخواني صدوم من قلبي ساني كيسا طبمو نما سلا ديني كن كيدو فيه إلو ما نملو الأرقو سلا يرون من رفوتاتي يا إخواني بك ديني تائه إلى أن سدورة تاو هل كان سنهرين نجرا سلا يو هل كان سنموتا آبولا برما إينو للودان ده يو هل كان أكا غارت رفينا مو هريبا وفيكا برنا شاطا هاقم قوك أبا نمني للاف
sun waraana muslimaati waraana qureeshii tasaa deebinu waraanni qureesh moromeen guddatte wal dhabbiin heddummaatti wal shakkuun guddatte namu kun kaan aalate namni baay'een maaliif lollaa waan lolluuf hin beeknu jedha nu geejjiba keenya dhaqqabatuuf baane geejjibni keenya nagaa hin gale maaliif asii duuna nu maal barbaanna kun maal jedha ammoo nu lolaaf hin dhufne deebi'uu qabna kun maal jedha lollee warra muslimaa kana cabsuu qabna yoo cabsine maaliif cabsina obboloowwan keenya ilmaan adeeran keenya maaliif cabsina moromee halkan kana wal mormaa bulan ummanni hin bulle halkan kana wal mormaa bulan gama kaanin bishaan irraa hidhaman bishaan tokko hin jiran eelli hin jiru haga silaa dhugamu muslima dhufee irra qubate halkan kana halkan dheebuuti osoma moromeen akkana jirtu osoma moromeen akkasi jirtu qureesh maal ergite amma nama tokko ka waraana waa'ee waraana qajeela beeku Umayr ibn Wahab al-Jumahi jedhama maqaan isaati nama kana ergite mee ummata muslimaa kana lakkoofsa isaaniitii fi waraana isaanii qajeela tubadhu jedhanii ergan kun farda fiitiin buggaa taanirra cehee asirra cehee achirra cehee laalee deebi'ee maal jedhe aboo namni 300 jedhe yookaan xiqqoo irra jira yookaan xiqqoo achii gadi jedhe akkuma isa taatu dubbiin hayyu garuu jedhe waan arge jedhe mataa bofaa arge jedhe mataa bofaa ka waa iddu'uuf qophaawe ka mataa dhaabeetuma taa'u kana ilatiyyaan arge jedhe jarri sun jedhe wanni boodata hin jirtu jedhe namuu waraana fiitii fi seefii fi harkaa qaba yoo mara diqqaatte jedhe namni isaanii tokkon du'u nama tokko ajjeesu malee jedhe yoo nama 300 kanurraa ajjeesanii isaanillee ka dhuman taate maalumaaf jiraanna jedhe bu'aa tokkollee nuun qabu lolli lola kana dhaabnee nagaan haa gallu jedhe kun amma rakkoo guddoo biraa qureesh keessa kaa'e ammallee dubbiin moromeen dhima guddatte namni duraa moromeen tana cabseetuma balleessu een Abii Jahl nama tokko kahayyuu qureesh Hakiim ibnu Hizaam jedhama radiyallahu anhu eegasii muslima ta'e namni kun hayyicha qureesh ka qureeshii irra aqlii qabutti dhaqee Utbaa bin Abi Rabiica inni qureeshii irra aqlii qabu jedhan Waliid bin Mughiraatiin booda isa Uqbaa bin Abi Rabiica kana dhaqee maal jedheen aboo namtichi wanni qureesh amma lolla jettuuf dhiiga namticha gaafa sariyyaa nakhlaa jenne jara nama lama qabanii tokko baqatee tokko ajjeesan jennee miti namticha guyyaa san du'e santu maqaan isaa Camr al-Hadrami jedhama Camr al-Hadramiin kun Utbaa kana galtee Utbaa kanaati warra Utbaa kanaati harka kennatee isaa wajjin jiraatu haliifa isaa jechuu waan jedheen Utbaa dhaqee eenyu jedhama Hakiim ibnu Hizaam kanattu Utbaa dhaqee aboo namtichi gaafsan du'e sun keessani gumaa nama sanii fuudhi qureeshin gumaa nama sanii nabbaasa lollin barbaachisu nu galchaa jedhiini jedhe gaafate hayyeen jedhaan anini duraanuu yaada kennadhe aboo waan lolluuf tokkollee hin qabnu haa dhaabnu lole jedhe Abii Jahlin na dide Abii Jahl nama badaa qiyaasa malee inni kun beeka ikhwaanii Utbaan kun ka gaafa rasuulatti dhufee alayhi salaatu wassalaam waa hedduuwan kanallee sii goo yoo mootummaa barbaadde tana sii kennina yoo horii barbaadde horii hunda walis sii qabna yoo dubartii barbaadde waan hedduu ka jedhee rasuularra fidee sun isa san ka rasuulli rabbii fixattee yaa abal walii jedhee yoo inni fixadhe jedhee qur'aana irra qara'ee booyee rifate ka qureeshin dhaqee jarana waan ajabaa dhagaye wanni sun sihirii miti walle'ee miti raagaa miti falfalaa miti wanni kun waan biraa waan guddo'oo namticha kana hafirraa lakkifnu ittilleen amannu ittilleen kafarru lakkifnee
isaaf ummata walit haa dhiifnu yoo ummanni biraatti wal lolanii cabsan rakkoo isaan nurraa dabarte yoo inni ummata hunda cabse waan dinnuuf hin qabnu waliin haa deemnu ka jedhe isaa bara aqlii qabachuu qiyaasa malee rasuulli rabbi maal jedhe qureesh keessaa yoo namni aqli namticha du'e sanii amrii sanii cutba baate lola dhaabaa jedhe lola dhaabi jedheen abii jahlitti dhaqee eenu dhaqama hakiim ibn hizaamii dhaqa abii jahli dhaqee dubbitaan itti abii jahli maal jedheen maal jedhe in sodaateen beekaa dabeessa lola sodaatee saniif akkana jedha lolli kaloofnan lola sodaatee soddaasaati beeka lola sodaatee jedheen garuu waan si himu jedheen nama biraa ka ergatu dhabee si ergate jedheen hakiim ibn hizaam maanguddoo qureeshirraa beekamaa tokko kun ammoo maanguddoo qureeshirraa irra hayyuuti kini durriyyee gartuu abii jahli nama biraa ka ergatu dhabee si ergate jedheen jedheen nama biraa ka ergatu dhabee anilleen ammoo nama biraatiin ergamu jedheen isuma malee innilleen ana malee nama biraa ka ergatu hin qabu anilleen waa ka nama biraatii ka akan keetii kana fa'aaf ergamuu miti anilleen jedheen dubbiin haganatti badnaan abii jahli amma mujrima guguddaa inni abii jahliin kun nama xubaatii miti maal argee dubbiin gara waraanni finqilee harkaa lole didutti dubbiin deemu jirtii arge yoos maal jedhe cehee namticha guyyaa san du'e camri ilxadramii kana obboleessa isaa caamiri ilxadramii jedhanii lola keessa jira arda waraana wajjin jira obboleessa namticha gaaf kaan saryaana khalaa keessatti du'e kaafira obboleessattu waraana qureesh wajjin jira caamir jedhamaani abii jahli caamirii kana dhaqee maal jedheen abboon wanni lola kanaan kaaseef dhiiga obboleessa kan keetii barbaaduuf deema wani nu duula baaneef dhiiga obboleessa kan kee camri barbaaduuf deemna maanguddoon akka hakiim faan akka cutbaa faan amma walii galanii lola kana dhaabanii asii nu baqachiisuu barbaadanii dhiigni obboleessa kan keetii bade koottuu dhaabadhu iyyi jedheen maal godhe asumaa cehee wayaa firraa darbee qullaa dhaabate qureesh wayaanarraa buute dhiiga obboleessa kiyyaa dhabe warri obboleewwan obboleessi kiyya ajjeessi kunoo hagana na bira jira obboleessi kiyya ammoo sababaa qureeshi du'e kunoo yoo qureesh nama taate wayaana qaba yoo naman tahinan qullaa deema akkana na dhiisaa iyye qureesh rifattee wayaatti qaban jechuu amma lola waliin seenan jechuu kini badii dilee gartu marka badiiti innu kama badiiti abii jahli kama badiiti innu akkasitti yaa ikhwaanii waraanni qureesh murteeffate akka lolli argamu gana magaalafti badiite halkan kana moromee kanarra bule warri laalme waraanni khayriin kun maalirra bule gammachuun nasrii rabbiiti hirriba gaarii rafe rasuulli rabbi ammoo kadhate rabbii fi kadhataa bule ganam subii salaata subii lafaa ka'anii jamaa'aa salaatanii zikrii rabbii godhanii taa'an allahu akbar kun halkan kana wal mormaa bule halkan guutuu in baqannamoo hin baqannu in deebinamoo hin deebinu in lollamoo akkam taana wal mormaa bule waraanni kun lamaan ka wal loluu danda'u hedduminna ilaalee yeroo tokkollee murtii ilaali waraan akkamii ilaali meegaa waraanni lamaan lafti bariite ganama lachuu fuuldura wal dhaabatuu heda akkamitti fuuldura san wal dhaabate akkamitti ammoo lolli eegalee yoo rabbiin guddaan achiin nu gahe darsiitti aanu keessatti dubbannaa والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.